gidduu keenyatti faarfatami waaqeffami. Maqaa Yesuus Kiristoosiin si kadhanna. Akkuma dhaabannee jirrutti namni Waaqayyo Waaqa isaa ta'eef attam galateeffamaadha inni faarfanna. Faarfannaa 50 gubbaatti kan argamu faarfannaan kun dabtara faarfannaa fuula keessan dura jiru irraa yookiin kitaaba faarfannaa keenyaarraa. Namni Waaqayyo Waaqa isaa ta'eef attam galateeffamaadha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Meeshaa waliin faarfannaa. Waaqa isaa ta'eef attam galateeffamaadha. Namni Waaqayyo Waaqa isaa ta'eef attam galateeffamaadha. Namni Waaqayyo Waaqa isaa ta'eef attam galateeffamaadha. Namni Waaqayyo Waaqa isaa ta'eef attam galateeffamaadha. Waaqayyo Waaqa isaa kan waammatu reeffa Yesuusaa kan amanatu halkaniif guyyaa inni birratu lubbuu kan balleessu illee sodaatu. Namni Waaqayyo Waaqa isaa ta'eef attam galateeffamaadha. Namni Waaqayyo Waaqa isaa ta'eef attam galateeffamaadha. Waaqayyo Waaqa isaa ta'eef attam galateeffamaadha. Namni Waaqayyo Waaqa isaa ta'eef attam galateeffamaadha. Ibbooduu keessallee yoo deeme dukkaana leenjiitti yoo marfame namni Waaqayyo naannatu gufuun badiisaa isaan argatu. Waaqayyo Waaqa isaa ta'eef attam galateeffamaadha. Namni Waaqayyo Waaqa isaa ta'eef attam galateeffamaadha. Namni Waaqayyo Waaqa isaa ta'eef attam galateeffamaadha. Namni Waaqayyo Waaqa isaa ta'eef attam galateeffamaadha. Waaqayyoon Waaqa isaa kan waammatu reeffa Yesuusaa kan amanatu Kiyyoon adamsaa isaan qabatu loltuu jabaasaa isaan mo'atu. Namni Waaqayyo Waaqa isaa ta'eef attam galateeffamaadha. Namni Waaqayyo Waaqa isaa ta'eef attam galateeffamaadha. Waaqayyo Waaqa isaa ta'eef attam galateeffamaadha. Namni Waaqayyo Waaqa isaa ta'eef attam galateeffamaadha. Ta'oo abbaatti kan jiraatu addisa isaa jaalas kan boqotu nagaadhaan ba'ee nagaadhaan gala inni isaa kufee lafatti ilaala. Waaqayyo Waaqa isaa ta'eef attam galateeffamaadha. Waaqayyo Waaqa isaa ta'eef attam galateeffamaadha. Waaqayyo Waaqa isaa ta'eef
galateeffamaadha. Namni Waaqayyo Waaqa isaa ta'e attam galateeffamaadha. Daawoo abbaatti galchiraatu gaddisa isaa galatan boqotu. Nagaadhaan bahee nagaadhaan gala diinni isaa kufee lafatti ilaala. Namni Waaqayyo Waaqa isaa ta'e attam galateeffamaadha. 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 Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ulfinni Waaqayyo keenyaaf haa ta'u. Kadhannatti fufnee qulqulluu qulqulluu qulqulluudha Waaqayyo gooftaan maccaa. Lafti hundinuu galata isaatiin guuteera. Yeroo kana hundumti keenya qalbii keenya jijjiirranna. Fuula Waaqayyo isa qulqulluu ta'ee duratti cubbuu keenya ni manna. Waaqayyo qulqulluudha. Waaqayyo mudaan qabu. Waaqayyo Waaqa qulqulluudha. Qajeelaadha. Kanaaf namni isa duratti qajeelummaadhaanis ta'e qulqullummaadhaan of jaju hin jiru. Isa duratti qalbii keenya jijjiirranna. Waaqayyo gooftaan isa qulqulluu mana qulqullummaa isaa keessa jira. Teessoon isaas waaqarra. Garaa cabaadhaaf hafuura gaddeebi'aa kan qabanutti dhiyoodha. Warra gaddanii cubbuu isaanii isatti mataniif hin dhaga'a. Kadhata isaaniis hin dhaggeeffata. Kanaafis kottaa amantiidhaan gara teessoo ayyaana isaatti dhiyaannee cubbuu keenya ni himanna. Nuyi cubbamoonni dhibamoonni si uumaa keenyaaf fayyisaa keenyaaf qulqulleessaa keenya kan taate si Waaqayyoo keenya isa hundumaa dandeessutti cubbuu keenya ni himanna. Cubbuun keenya isa nuyi yaadaan dubbiidhaan hojiidhaanis cubbuu hojjenne duwwaa utuu hin ta'in garaa haadha keenyaatis jalqabnee qullaa'uta miti. Kanaaf nuyi cubbamoonniif yakkitoonni amma araara kee isa dhuma hin qabnetti hin baqanna. Ayyaana kee argachuus hin feena. Kanaaf maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif jettee nu namoota dhibamoof cubbamoo nu maari. Ameen. Tuma fufnee qalbii keenya jijjiirranna. Waaqayyo isa qulqulluu duratti jireenya keessan dhiyeessaa. Namni hundinuu Waaqayyoon duratti na maari natti araarami jedhee qalbii jijjiirrachuun ga'eessa gaariidha. Ani jiraataadha namni jallaan karaa isaatti akka deebi'uuf akka jiraatu malee ani du'a nama jallaatti hin gammadu jedha Waaqayyo gooftaan maccaa. Kanaaf Waaqayyo ilma isaa gara biyya lafaatti erge hadu'uufis dabarsee kenne. Isatti kan amanu hundinuu jireenya bara baraa haa qabaatuuf malee haa baduuf miti. Kanaafis maqaa isaatiif ulfina hin kennina. Abbaaf ulfinni haa ta'u ilma isaatiif hafuura qulqulluufis jalqaba akka ture amma darbee bara amma bara barate. Amen. Waaqayyo Oma no mari Christ
Waaqayyo qulqulleessa nu maari. Gooftaa keenya nutti araarami. Nu maari jennee fuula kee duratti dhiyaachuuf carraa waan nu laatteef galanni maqaa keetiif haa ta'u. Sagalee abdii sagalee ittiin gara keetti dhiyaannu waan nu kenniteef galanni siif haa ta'u. Ganama kana warra fuula kee duratti dhiyaannee qalbii jijjiirranne fagoo ta'anii gaddanii cubbuu isaaniitti warra qalbii jijjiirratanii fi waan dhageesseef galanni siif haa ta'u. Firoota koo Waaqayyo kadhata qalbii jijjiirrannaa keenyaa in simata in dhagaa. Kanaafis abboommii gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin maqaa abbaatiif kan ilmaatti kan hafuura qulqulluu sadan Waaqayyo tokkootiin dhiifamuu cubbuu keessanii isinitti nan beeksisa. Galanni Waaqayyoof Waaqa irratti lafa irrattis nagaan namootaafis jaalalli gaariin. Nama isin bira dhaabatee jiruun nagaan Yesuus Kiristoosiif haa baay'atu jedhaanii. Nagaa gooftaa waliif hiraa. Yeroo kana gara waaqeffannaa keenyaatti ceenaa. Nagaa Waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Gurmuun waaqeffannaa keenyaa fuula keenya duratti dhiyaatanii isaanii wajjin Waaqayyoon ol qabanna. Nagaa Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Attam bultan jaallatamoo saba Waaqayyoo. Haleluuyaa. Waaqayyoon keenya eebbifamoo. Maqaan Waaqayyoo ulfina argatu. Waaqayyoon keenya ulfina argatu. Gidduu keenyatti Waaqayyoon keenya ulfina argatu. Waaqayyoon hin faarfanname ganama kana. Waaqayyoof galata dhiyeessina ganama kana. Afaan keenya irraa garaa keenya keessaa kan burqee guddaa isa ta'e kanaaf, jaallatamaa isa ta'e kanaaf, gaarii isa ta'e kanaaf Waaqayyoon galateeffannaa. Haleluuyaa. Galanni siif haa ta'u gooftaa. Maqaan kee ulfina argatu gooftaa. Ulfinni hundumtuu siif haa ta'u gooftaa. Galanni hundumtuu siif haa ta'u gooftaa. Ati gaariidha eeyyee. Har'as ati gaariidha. Boris ati gaariidha. Bara baraan ati gaariidha gooftaa. Haleluuyaa. Haleluuyaa. Galanni siif haa ta'u. Galanni siif haa ta'u. Chalise edu akike ya mama ulfin sifi arasi chalike nalibe oh chalise edu akike ya mama Sifi arasi jalalike nalibe oh chalise eo akike yamu mama ulfin sifi arasi jalalike nalibe Chalise eo akike yamu mama ulfin sifi arasi arasi Waaqayyo ulfin sifi
arrasi ulfinni sifi ulfinni sifi arrasi eesinu waaqee ulfinni sifi arrasi kabaji sifi kabaji sifi arrasi waaqayyo koo kabaji sifi arrasi kabaji sifi kabaji sifi arrasi kabaji bika kabaji sifi arrasi chalalike nani nani oh chalise akike Yawma mama ulfinni sifi arrasi ulfinni sifi arrasi muftako ulfinni sifi arrasi siduwake ulfinni sifi arrasi waaqayyo koo ulfinni sifi arrasi kabaji sifi kabaji sifi arrasi siduwake kabaji sifi arrasi kabaji sifi kabaji sifi arrasi kabaji sifi sagadi sifi arrasi siduwake sagadi sifi kabaji sifi sagadi sifi arrasi waaqayyo koo sagadi sifi arrasi ulfinni sifi ulfinni sifi arrasi ulfinni sifi arrasi ulfinni siif jedhame ulfinni sifi arrasi yesus koo ulfinni sifi siduwake sagadi sifi arrasi waaqayyo koo sagadi sifi kabaji sifi sagadi sifi arrasi sagadi sifi hallelujah ganama ganama yesus Yesus Aruman kiarada lubuko Ati wakayola Yesus Aruman kiarada lubuko Ati wakayola ganama 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 Yesus Aruman kiarada lubuko Ati wakayola Yesus Aruman kiarada lubuko Ati wakayola yesus Aruman kiarada lubuko Ati wakayola yesus Aruman kiarada manako Ati wakayola yesus Aruman kiarada wadamu Ati wakayola ganama 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 yesus Aruman kiarada lubuko Ati wakayola yesus Aruman kiarada lubuko Ati wakayola yesus Aruman kiarada lubuko Ati wakayola yesus Aruman kiarada manako Ati wakayola yesus Aruman kiarada bultoko Ati wakayola yamuti Siwamu Anajana
wata mimali jakoti anati hata dadabe mulafu mananarangore namagara koti simalena yamutin siwamu anajala wata mimali jakoti anati hata dadabe mulafu mananarangore namagara koti simalena yamutin siwamu anajala wata mimali jakoti anati hata dadabe mulafu ananarangore namagara koti simalena gare galatomi har'as kabajatu siif ta'a har'as ololjechuutu siif ta'a har'as waaqeffamuutu siif ta'a har'as kabajamuutu siif ta'a ati barabaraan jiraataadha ati barabaraan ulfina qabeessa eenyu siin injifateen dhaabateen hafu si duwwaatu dhaabbatee hafa
har'as ulfinatu siif ta'a. Ulfina siif kennina sabi kee gooftaa. Galata siif dhiyeessina sabi kee gooftaa. Fuula kee duratti gadi gadi jenna sabi kee gooftaa. Ulfinni dabarre si duwwaadhaaf haa ta'u. Situ nu jaallate, situ nu barbaade. Situ yaa Waaqayyo marartee jaalalaan ofitti nu bute galanni siif haa ta'u. Nuun dadhaboo situ barbaade galanni siif haa ta'u. Ijoollee koo situ nuun jedhe galanni siif haa ta'u. Barbaacha kee kanaaf yaa Waaqayyo ulfinni dabarre siif haa ta'u. Si galateeffanna ganama kana. Sitti gammanna ganama kana. Sitti boqonna ganama kana. Si dinqisiifanna ganama kana. Yaa Waaqayyo hojii kee dinqisiifanna ganama kana. Ulfinni hundumtuu siif haa ta'u. Galanni hundumtuu siif haa ta'u. Haleluuyaa galanni siif haa ta'u. Itti fufnee Waaqayyoon waaqeffanna. Xinnaaniif guddaan ni raajeffata waa'ee kee jennaan. Waaqayyoon keenya Waaqa raajeffatamuudha. Haleluuyaa. Haleluuyaa. Raajeffata waa'ee kee sammuu koolii maalii guddummaa kee Yesuus gooftaa koo maaliifam raajeffamta fagoof dhiyoo kan jiru maqaa kee waammata Yesuus gooftaa koo maaliifam raajeffamta fagoof dhiyoo kan jiru maqaa kee waammata Sinnaaniif guddaan raajeffata waa'ee kee sammuu koolii maalii guddummaa kee Yesuus gooftaa koo maaliifam raajeffamta fagoof dhiyoo kan jiru maqaa kee waammata Yesuus gooftaa koo maaliifam raajeffamta fagoof dhiyoo kan jiru maqaa kee waammata Sinnaaniif guddaan raajeffata waa'ee kee sammuu koolii maalii guddummaa kee Yesuus gooftaa koo maaliifam raajeffamta fagoof dhiyoo kan jiru maqaa kee waammata Yesuus gooftaa koo maaliifam raajeffamta fagoof dhiyoo kan jiru maqaa kee waammata Abbaara galfii iddoo boqonnaa arsoo galataa ansiifan kennaa hundumtuu sirraa si humnaate ulfaadha siin jedhame lafaa kee Abbaara galfii iddoo boqonnaa arsoo galataa ansiifan kennaa hundumtuu sirraa si humnaate ulfaadha siin jedhame lafaa kee Nadibee iddoo boqonnaa arsoo galataa ansiifan kennaa hundumtuu sirraa si humnaate ulfaadha siin jedhame lafaa kee Abbaara galfii iddoo boqonnaa arsoo galataa ansiifan kennaa hundumtuu sirraa si humnaate ulfaadha siin jedhame lafaa kee Hallelujah, si waaqeffannaa ollinne fagoo dhaabannoo sodaanne
fuula kee dura gajjanna ulfaadhu mootii ulfina si waaqeffanna ollinne fagoo naabannoo sodaanne fuula kee dura gajjanna ulfaadhu mootii si waaqeffanna ollinne fagoo naabannoo sodaanne fuula kee dura gajjanna ulfaadhu mootii ulfaadhu ulfaadhumoti ulfina ulfaadhumoti ulfina ulfaadhumoti ulfina ulfaadhumoti ulfina si waaqeffanna ollinne fagoo naabannoo sodaanne fuula kee dura gajjanna ulfaadhumoti ulfina si waaqeffanna ollinne fagoo naabannoo sodaanne fuula kee dura gajjanna ulfaadhu mootii ulfaadhu mootii ulfina 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 afaan koo galata jijjiirsee jajata Yesuusii 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 jajata Yesuusii jajata Yesuusii hallelujah jajata Yesuusii jajata Yesuusii jajata Yesuusii jajata Yesuusii jajata Yesuusii jajata Yesuusii afaan koo galata jijjiirsee 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 jajata Yesuusii 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 Hallelujah waaqayyoon galateeffanna Hallelujah Hallelujah ulfinni isaaf haa ta'u Hallelujah galanni waaqayyoo keenyaaf maqaan waaqayyoo eebbifamu itti fufnee waaqayyoon hin faarfanna kaleessa na gargaaree lagas kan na ceesisee boruus na wajjin jira naan yoomna yeellaassisee jenna waaqayyo nu yeellaassisee hin beeku amiin kan gara isaa ilaalee qaana'ee lafan ilaalu kaa Hallelujah waaqayyoo eebbifamu
sodaatini nasiga keessa kaleessana gargaare kanas na jajjeessise boromsa wajjin jira malyoon na yalaasise kaleessana gargaare kanas na jajjeessise boromsa wajjin jira malyoon na yalaasise isa jalqabdee situ mursiisa sodaatini nasiga keessa isa jalqabdee situ mursiisa sodaatini nasiga keessa maraka jireenya maaliin baduu kolabsa inni keenya mooyini anuusa jiruun marsa maraka jireenya maaliin baduu kolabsa inni keenya mooyini anuusa jiruun marsa ani jiraadheni farsa 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 ani jiraadheni maraka jireenya maaliin baduu kolabsa inni keenya mooyini anuusa jiruun farsa maraka jireenya maaliin baduu kolabsa inni keenya mooyini anuusa jiruun farsa ani jiraadheni 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 sana gargaare nakasana jeesise boromsa wajjin jira malyoon na yalaasise kaleessana gargaare nakasana jeesise boromsa wajjin jira malyoon na yalaasise isa jalqabdee situ mursiisa sodaatini nasiga keessa isa jalqabdee situ mursiisa sodaatini nasiga keessa ani jiraadheni farsa ani jiraadheni farsa ani jiraadheni farsa ani jiraadheni farsa ani jiraadheni maraka jireenya maaliin baduu kolabsa inni keenya mooyini anuusa jiruun farsa maraka jireenya maaliin baduu kolabsa inni keenya mooyini anuusa jiruun farsa ani jiraadheni 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 baraboocha kota baraganjaaf gammachuu isa seenaa jijjiire maafannisaa jajachuu baraboocha kota baraganjaaf gammachuu isa seenaa jijjiire maafannisaa jajachuu nama dheeraa qabamni yaasa ololaa jedhu malee maqaansa nama dheeraa qabamni yaasa ololaa jedhu malee maqaansa nama dheeraa qabamni yaasa ololaa jedhu malee maqaansa ani jiraadheni farsa ani jiraadheni farsa ani jiraadheni farsa ani jiraadheni farsa ani jiraadheni maraka jireenya maaliin baduu kolabsa inni keenya mooyini
Anaaf Yesuusi faarsa marrakka tareedinni maaliif baduu kolabsa inni keenya moo inni anoomsa jiruun faarsa ani jiraadheni 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 faarsa ani sana gargaare lagas kana ceesise borees na wajjin jira maaloo na ilaasise kalees sana gargaare lagas kana ceesise borees na wajjin jira maaloo na ilaasise isa jalqabdee situ barsiisa sodaatini nasi geggeessa 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 ani jiraadheni faarsa ani jiraadheni faarsa ani jiraadheni faarsa ani jiraadheni faarsa ani jiraadheni hallelujah 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 galanni sifa ta'u situ nama jiraachisa goofta situ nama dhaaba goofta situ jiraadhaa jedhee nama jiraachisa galanni sifa ta'u siinar dhageenye yaa Waaqayyo galanni sifa ta'u Waaqayyo sanuu jalqabne moo nu xumursiifta isa jette moo hin goota yaa Waaqayyo ati sagalee kee bira jirta isa dubbatte sana bira jirta hallelujah galanni sifa ta'u si amanna goofta oh we trust you hallelujah 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 have your way yaadi kee moo ammayyuu nu gidduutti akeeki kee raawwatamu nu gidduutti isa jette nu gidduutti yaa Waaqayyo raawwadhu hallelujah 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 Waaqayyo wajjin dudubbadha obboloota koo na biran darbin gooftaa jireenya koo keessatti isa jalqabde sana raawwadhu jedhame hallelujah galanni sifa ta'u hafuura Waaqayyo hafuura qulqullu hallelujah 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 galanni sifa ta'u sagantaa keenyatti fufnaa hafuuruma kadhannaa keessa turre sagantaa sattaanutti darbina mee Waaqayyoof ulfina kennina galanni Waaqayyoof haa ta'u ulfinni Waaqayyoof haa ta'u Waaqayyo maal jedhee isa jalqabdee hin sodaatini sila ganamaan warri dhufanii Daawitii wajjin akkas jedhanii Daawit abbaan faarsaa akkas jedhe Waaqayyo yeroo hundumaa fuula koo dura anaaf jira jedhe inni mirga koo waan jiruufis ani hin shishuu jedhe mee isinis al tokko isan isin xumursiisa naan jedhee fudhadheeraa isa jedhuuni ana duukaa bu'aatii jedhaa Waaqayyo yeroo hundumaa fuula koo dura anaaf jira mee harka keessan mirgaa ol kaasaati akkas jedhaa Waaqayyo yeroo hundumaa fuula koo dura anaaf jira
inni mirga koo waan jiruufis ani hin shishu. Kun amantiidha miti? Yesus Kiristoos gooftaadha. Ameen. Mee ulfina kennaafi. Waaqayyoon guddaa galateeffannaa. Mucoolii keenya gara fuulduraatti nan waamaa Waaqayyoon isaaniif kadhanna. I invite all kids to come forward for prayer. Lubi keenya, lubi malkaamuun mucoolii kanaaf nuu kadhatu, nummoo harka keenya gara isaaniitti qabnee Waaqayyoon hin kadhanna. Harka keessan gara isaaniitti qabaa. Harka keenya gara isaaniitti qabnee Waaqayyoon isaanii kadhanna. Geggeessaanii farjummaan Waaqayyoo ammaa jalqabee akka isaanii baay'atuuf ijoolleen kun sodaa dubbii Waaqayyootiin ogummaadhaan guddachuu akka danda'an ammaa jalqabee ayyaanni Waaqayyoo tokko tokko isaanii irratti akka dhufuuf kadhadhaa. Iddoo jirtanitti harka keessanitti qabaa eebbisa. Ijoollota keenya harka keenya isinitti qabnee isin eebbifna. Eebbi Waaqayyo Waaqa jiraataa gara jireenya keessanii ammaa jalqabee haa dhufu. Ba'uu keessaniif galuu keessan inni kanaan dura geggeessaa ture gara biyya lafaa kanaa inni isin fide amma jireenya keessan isa lafarraa xumurtanitti isin haa geggeessu. Sagaleen isin irra dhageessan kan barattanii kan isin amantiitti ittiin jajjabaattan biyya lafaa keessa ogummaattiin isin jiraachuu dandeessan kan isin agarsiisu akka inni ta'u maqaa Yesuus Kiristoosiin isinii kadhanna. Ayyaanni Waaqayyo Waaqa jiraataa isin irratti haa dhufu. Xumuraa keessanii jalqaba keessan inni beeku Waaqayyo humna qabeessi maatii keessaniif saba keessaniif waldaa kiristaanaa keessaniif eebba isin haa godhu. Yaa Waaqayyo ijoollota kana ilaali xinnummaa isaaniitti gara kee dhufaniiru. Ijoollota hin dhowwinaa gara koo haa dhufanii. Mootummaan Waaqayyo warra akkasiitiif ta'a jettee abdii kennite. Yeroo bartooti warra gara kee dhufan dhowwan isin aaree jedha sagaleen kee. Inni aaree mucooliin gara isaa akka dhufan godhe inni jedhu sagaleen kee. Har'as ijoollee kanarratti eebba kee dhangalaasi. Harka keetiin isaan qaqqabadhu, ayyaana kee isaanii baay'isi. Obboloota isaan barsiisan yeroo isaanii jireenya isaanii hundumaa kennanii mucoolii keenya sagalee keetiin guddisaa kan jiraniif galanni siif haa ta'u. Mana isaanii jireenya isaanii hundumaa eebbisi. Ijoollee kanas qabatanii sagaleen Waaqayyoo barbaachisaa akka ta'e hubatanii ganamaan ka'anii warra gara waldaa kiristaanaa gara mana Waaqayyoo fidan kan manni isaanii haa eebbifamu. Jireenyi isaanii haa eebbifamu. Ba'uuf galuun isaanii kan eebbifame haa ta'u. Maqaa gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiitiin. Ameen. Yeroon kun yeroo dubbisa duraatti dhageenyu ta'a. Dubbisi duraa guyyaa har'aatiif nuuf kennamee macaafa fakkeenyaa boqonnaa 4 lakkoofsa 10 amma 27tti kan jiru ta'a. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 4 lakkoofsa 10 amma 27tti obboleessi keenya Masfin Ayyalee gara kana dhufee nuuf dubbisa. Nagaa Waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu attam jirtu. Akkuma amma dubbatame dubbisi keenya inni duraa macaafa fakkeenyaa boqonnaa 4 lakkoofsa 10 amma 27tti isa jirudha. Fuula 781 kakuu moofaarra jira. Boqonnaa 4 lakkoofsa 10 amma 27tti isa jiru maqaa gooftaadhaan dubbisa. Akkas jedha. Dhaga'i yaa ilma koo dubbii koo fudhadhu bara jireenya kees
Bari jireenyi kees hin baay'ata. Ani karaa ogummaa si barsiiseera, daandii qajeelaarras si geggeesseera. Yommuu adeemtuu karaa sitti hin dhiphatu, yommuu fiigdus hin gufattu. Gorsa siif kennametti jabaadhu, gad ishee hin dhiisini. Isheen jireenya kee wanta taateef beessa godhi eeggadhu. Daandii namoonni jallootarraa hin bu'in, karaa namoota hamootarraas hin deddeebi'in. Irraa fagaadhu, isa irras hin adeemin. Irraa gorii karaa keerra adeemi. Isaan hamma hamaa godhanitti hin rafanii, hamma nama gufachiisanittis hirribni ija isaaniirra hin buufatu. Buddeena jallinaa hin nyaatu, daadhii humna namaa irratti ka'uudhaan argamu hin dhugu. Daandiin qajeelotaa akka ifa barii ganamaa, isa yeroo biiftuun baatee ol adeemtu ittuma ifaa ol adeemtuuti. Daandiin jallootaa garuu akka dukkana limixiiti. Jalloonni wanta isaan gufachiisu hin beekan. Yaa ilma koo, dubbii koo dhaga'i. Gurra kees gara wanta ani jedhutti qabi. Isa ija kee dura hin dhabamin, yaadatti isaan qabadhu. Isaan nama isaan argateef jireenya, guutummaa dhanna isaatiifis fayyina. Wanti jireenyaaf barbaachisu yaada garaa keessaa waan ba'uuf, yaada kee ba'eessa godhi eeggadhu. Jallina dubbachuu afaan keetii, dubbii micciiramaas arraba keetii fageessi. Ija kee kallattiidhaan qajeelchee haa ilaalu. Wanta ija kee duraa jiru duwwaa ilaali. Irraa deemuudhaaf akka ta'utti daandii kee wal qixxeeffadhu. Yommus adeemsi kee hundinuu siif hin qajeela. Gara mirgaatti yookis bitaatti hin gorin. Miilli kee wanta hamaatti deebisi. Kun sagalee Waaqayyooti. Garaa keessan gara Waaqayyootti ol fudhadhaa. Har'aaf kan ramadame isa qulqulluu sagalee wangeelaa dhaabadhaatii dhagaa. Wangeela Maatiyos boqonnaa 23 lakkoofsa 1 amma 12tti walii wajjin dubbifanna. Maatiyos 23 1 amma 12. Fuula 36 kakuu haaraa. Ergasii Yesuus tuuta achi jirutti bartoota isaattis dubbatee, barsiisonni seeraa Fariisonnis iddoo Musee bu'anii hin barsiisu. Waan isaan isinitti himan hundumaa godhaa, eegaas. Garuu hojii isaanii duukaa hin bu'inaa. Isaan hin dubbatu malee isa dubbatan hojiidhaan hin raawwatanii. Isaan ba'aa ulfaataa fuudhanii gatiittii namootaarraa hin kaa'u, ofii isaaniitii garuu qubuma isaanii iyyuu ittiin buusanii. Isaan waan hojjetanii hundumaa namootatti of agarsiisuudhaaf hojjetu. Isa yeroo kadhataatti akka kudhaamaa rarraafatanis hin bal'isu. Shaashara isattiin seera Waaqayyoo yaadachuudhaaf uffata isaaniitti hodhatanis hin dheeressu. Lafa cidhaatti iddoo ulfinaa, manneen sagadaattis taa'umsa olaanu jaallatu. Gabaa keessattis namoonni gugguufanii akka nagaa isaan gaafatanii, barsiisaa guddaa akka isaaniin jedhanis hin jaallatu. Isin garuu barsiisaa guddaa ofiin hin jechisiisinaa. Barsiisaan keessan inni guddaan tokkicha. Isin immoo hundumti keessan obboloota.
lafarratti nama akka abbaatti hin waammatinaa. Abbaan keessanoo tokko, innis isa waaqarraati. Geggeessaa amantii ofiin hin jechisiisinaa. Geggeessaan keessanoo Kiristoosuma. Isin keessaa inni caalaan hojjetaa keessan haa ta'u. Namni ol of qabu gad hin deebifama. Namni gad of deebisu ol hin qabama jedhe. Kun sagalee Waaqayyooti. Akkuma dhaabannee jirrutti amantii kiristaanaa keenyaa beeksifanna. Nana mana hundumaa kan danda'u Waaqayyo Abbaatti, uumaa waaqaaf lafaatti, tokkicha ilma isaa Yesuus Kiristoos gooftaa keenyattis, hafuura qulqulluudhaan Maariyaam durbatti kan ulfeeffame, kan dhalate, bara Phiilaaxoos Pheenxeenichaattis kan dhiphate, kan fannifame, kan du'e, kan awwaalames, Si'oolittis kan gadi bu'e, guyyaa sadaffaattis du'aa kan ka'e, gara waaqaattis kan ol ba'e, gara mirgasa hundumaa danda'uu Waaqayyo Abbaa kan taa'u, warra jiraniif warra du'anitti faraduudhaaf achi kan deebi'u, nana mana hafuura qulqulluutti, tokkittii qulqullooftuu waldaa kiristaanaa ergamootaa, tokkummaa qulqullootaa, dhiifamuu cubbuu, du'aa ka'uu foonii, jireenya bara baraas. Ameen. Amantii beeksifanne kanatti Waaqayyo amma bara baraatti jabeessee nu haa eegu. Noora. Yeroon kun yeroo kennaa keenyaan itti Waaqayyoon waaqessinu ta'a. Warri keessumsiisan gara fuulduraatti dhufanii Waaqayyoon nu galateeffatanii kennaa keenya kennina. Sagalee keetiin nu soorteetta, jireenya hundumaa keessatti nu eebbisteetta. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u. Yaa isa uumaa hundumaa irratti aboo qabduu, abbaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos, isa mirga kee taa'u, isa isaan sitti toluun galanni siif haa ta'u. Si kadhannee sagalee keetiin sooramnee eebbifamneerraa. Aarsaan galata keenyaas naannoo teessoo kee nuu ga'eera, galanni waaqa irratti lafa irratti siif haa ta'u. Gooftaa Yesuus kennaan ati nuu kennite isa nuyi amma funaannee qodaa keetti galchinu caala. Eenyullee lubbuu isaa dabarsee namaaf hin kennu, kennaa caaluudha kun. Galanni waaqa irratti lafa irratti mirga abbaa keetti siif haa ta'u. Gooftaa Yesuus ati gooftaadha. Ani eenyu? Maatiin as jiranis eenyu? Kan iddoo aarsaa kee qulqulluu dhaabannee isa qulqullaa'aa maqaa kee waamman utuu ayyaanni kee nuun baay'anne ta'e, galanni siif haa ta'u siin jechuudhaaf fuula kee jirra. Galanni waaqa irratti lafa irratti si duwwaadhaaf haa ta'u. Amma immoo yaa Waaqayyoo baanee gallee fayyaa qabaannee jireenya torban guutuutti nu eeddee nu geggeessitee ayyaanni kee nu wajjin turraan har'a immoo mana kee dhufnee si sagaduuf dhufnee kennaa xinnaa qabannee dhufne kanaa maqaa Yesuus Kiristoosiin hojiin kee ittiin habal'atu, warra ittiin hojjetan geggeessi. Araara kee ayyaana kee waaqarraa nuu baay'isi. Kan torban guutuu si gaddisiifne mul'ataa dhokataa cubbuu hojjennes Kiristoos ilma Waaqayyoo irraa nu qulqulleessi. Kana hundumaan gootaa maqaa Yesuus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u. Ameen.
dhabe kan irraanfatame halluun dhumtu kan gatee booddeette kan hafe dhalli kee as miti naan jette daandii haaraa naaf qopheessite yagoon yaadu ulfina kanaaf hin yaadamu ati jennaan naaf ta'e mootii koo ulfaadhu yommuu waan qabu dhabee gooftaa koo si dhufe yommuu firaaf lammii dhaabessee kan dhufe guyyaan kee naa dhufe nan ba'ee boowichi nan nyaanne nan olee seenaa dhabe kan irraanfatame halluun dhumtu kan gatee booddeette kan hafe dhalli kee as miti naan jette daandii haaraa naaf qopheessite yagoon yaadu Utuma kennaan fuudhamaa jiru gara beeksisa waldaa keenyaa dhaga'utti ceenaa. Beeksisa waldaa keenyaa erga dhageenye booda kwaayiriin achumaan ba'anii faarfannaa isaanii nuu dhiyeessu faarfannaadhaan nu tajaajilu. Akkuma faarfattoonni kwaayiriin keenya kwaayiriin gurmuu Nahimiyaa akkuma isaan faarfannaa isaanii xumuraniin immoo lubbi sagalee waaqayyoo torbanarraa nuu jalqabanii barumsa waa'ee geggeessummaa irratti itti nuuf fufu. Amma gara beeksisa waldaa kiristaanaa dhaga'utti ceenaa obbo Israa'eliin gara kanatti na waama. nagaan gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos hunduma keessanii wajjin ta'u nagaama guyyaa har'aa karaa adda addaatiin mana waaqayyoo keessa warri tajaajiltan waaqayyo isin eebbisu koree worshipii waaqayyo isin eebbisu yeroo jalqabaatiif amma tu gara beeksisaatti hin darbini yeroo jalqabaatiif waldaa kana warri dhuftanii amantoota wajjin wal baruu warri barbaadan carraa isinii kennina yeroo kana harkanatti agarsiistu duuba sana harkan argaa maayikiitti naa kennitu laata. nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu? Waaqayyo. Fayyeeraa Margaan jedhama. Barumsaaf gara biyya kanaa dhufee isteetii Nebraaskaa jedhamuun jira. Iddoo kanammoo walgahii waan qabuuf gara na dhufee har'a immoo waaqeffachuuf isin gidduutti argamee guddaa galatoomaa jabaadhaa jenna. Harki biraan jira. Tole keessummaan keenya har'aa Mr. Margaadha. Guyyaa har'aa si wajjin waaqayyoon waaqeffachuudhaaf carraa arganneef baay'ee waaqayyoon galateeffannaa. Naannaa kana turte yoo ta'e sagantaan waldaa keenyaa yeroo hundumaa sa'aatii 10 irraa sanbata eegalaa yoo unkaa miseensummaa guutuu barbaaddee adaraa ofiisa nuu qunnamii siin jenna. Beeksisa haaraan qabnu kanuma kanaan dura isinitti beeksisnee keessa deddeebina lamaan tokko warri ministirsiinii liidarsii keessan hin filanne amma yoona warri hin xumurin yoo jiraattanii xumuradhaayii isiniin jennaa amma November 28tti xumurtanii gabaasa gootu amma sadaasa 28tti jechaadha. Warri unkaan miseensummaa hin guunne yookiin immoo adreesii keessan jijjiirtanii
adreesii keessan abdeetii gochuu barbaanna sababii ta'ee fi telefoona keessanii fi adreesii keessan waajjiratti nuuf kennaa isiniin jennaa. Torban eebbaa isiniif haa ta'u.